Baay'een keessan mata duree barreessituu tambinaala hojjetattu garuu yeroo liivii seentanis ta'uu yeroo viidiyoo gallakkistanii diskiripshinii keessan hin barreessitan jechuudha. Diskiripshiniin dhaloota baay'ee duwwaadha jechuudha akka jiruuni. Kanaaf jechuudha diskiripshiniin faayidaa guddaa qaba. yuutuubiifis gaafamoo ni taatuufis akkasuma immoo barnootaafis jechuudha. Akkasuma immoo ilaalcha viidiyoof jechuudha. Kanaaf diskiripshinii keessan yeroo kamiyyuu barreessuu hin dagatina. Kanatti aansee immoo kunoo abbii kana jechuudha. Abbii kana argitu. Abbiin kun faayidaa guddaa qaba jechuudha. Nama barsiisuufis nama xiyya gaaffii ani har'a hojjetuu barbaadu sababa ramadaana kanatti biizii ta'e malee xiyya abbii kamiin fayyadamtaa? Viidiyoo naaf hojjedhu jennaan ijoolleen ani immoo yuutuubii marrattan isiniin hojjedhaan jedhee namoota baay'ee karaa keessa na gaafatteeyyuu amma kanaa turuu koof dhiifaman isiniin jedhaa biiziin ta'e. Akkasuma jechuudha appilikeeshinii kana yeroo gadi buufattanii yeroo baay'ee imeelii isin gaafataa. Erga gadi buufattanii yeroo keessa seenuu jettanii feesbuukii isinii fida jechuudha. Tiktookii illee isinii fida. Google illee isinii fida jechuudha. Imeelii duukaa wal qabsiisuudha malee kuni wanta miidhaa isinirraan ga'uu qabu. Garuu pilaastorii marraati jechuudha. Maqaasaa akkuma argitan kana jechuudha irraa buufattu. Namni kam jechuudha amma yeroo yuutuubaroonni barsiisan jechuudha. yuutuubii irraa haa ta'uu tiktookii irraa haa ta'uu abbaa barbaadee irraati. Yeroo waan garaa garaa mallattoo appilikeeshinii kan fidan eessaa fidu kana keessaa fidu jechuudha. Sinii galee miti abbii kanarratti waan barbaadde searchii gaafati gootu ofuma isaa sii fida jechuudha. Xiyya yoo barbaadde mallattoo feesbuukii yoo barbaadde mallattoo yuutuubii yoo barbaadde mallattoo tiktookii gaafa barbaaddu jechuudha. Abbii kanarratti searchii goota akkuma nama googilii irraati suura garaa garaa firii ta'e buufatu appilikeeshinii kanarraati buufattu jechuudha. Egaa barnoota appilikeeshinii barsiisuu osoo hin taane yeroo ijoolleen na gaafatanii viidiyoo isaatti isinii hojjechuu kan jaalladhee fi nama tokko lama qofaa miti ganaa namootatti gaaffii kan ta'e akka hubatanii akka irraa barataniiti jechuudha. Anis immoo namootuma barsiisan irraan baradhee jechuudha. Kanaaf yeroo tokko jechuudha gaafa yuutuubii namaa ilaallu ani sotoon haala kanaatiin hojjeta jettanii hawwitu. Sinii galee miti. Kanaaf immoo appilikeeshinii kana qabaachuu qabdu jechuudha. Appilikeeshiniin kun gosa haniin hojjenne hin jiru jechuudha. Haniin hojjenne hin jiru. Waan hunda of keessaa qaba jechuudha. Waan hundumaa tambinaalii yoo barbaadde irratti barreessuu yoo barbaadde mallattoo garaa garaa jechuudha. Mallattoo garaa garaa amma namoonni baay'een tambinaala yeroo hojjetatanii akkasumattiinidha. Garuu wanta mata duree kee ilaallatuufi wanta waa'ee viidiyoo sanaa ibsu appilikeeshinii kanarratti searchii goote jennaan waa barbaadde namaa ta'u bineensa haa ta'u appilikeeshinii haa ta'u xiyya garaa garaa haa ta'u mallattoo ati barbaaddu jechuudha. Wanti biyya lafa kanarra jiru dhugaa mallattoo kanarra hin jira jechuudha. Appilikeeshinii kanarra garuu ingiliffaatiin kan isin waa tokko barbaaddaneenaan ingiliffaatiin irratti searchii gochuu qabdu jechuudha. Ingiliffaa yoo beektan ta'es immoo appilikeeshiniin yeroo ammaa jechuudha. Tiraansileetii namni hin dhabeen jiru. Tiraansileetii irraati afaan makee akkasumas sagalee makee itti qabde mallattoo xiyyaa yoo ta'e inniyyuu ofiisaa sii fida jechuudha. Ingiliffaaf afaan Oromootiin. Aqattee barreeffachuma sana kooppii godhattee appii kanarra gashita ofuma isaa sii fida jechuudha. Amma garuu gabaabumatti jechuudha. Haala ittiin xiyya argachuu dandeenyu akkamitti suurarra godhanna xiyya akkamitti suuratti maranna xiyya isa jedhamuun qabadhee dhufe gaaffiin ijoollee na gaafatanis isa kanadha jechuudha. Mee walumaatiin gara appii sanaatti darbina. Kunoo hordoftoota koo appilikeeshinii nuti jennu jechuudha kanadha jechuudha. Pees staart kan jedhu kana asuma jechuudha pilaastorii keessa seentaniituma jechuudha. Searchii godhachuu hin dandeessu. Wanti haaluma ifama pees start kunoo jechuudha.
asumarratti isinii fida rooma isinii piis jettaniyyuu kunoo jechuudha. Haala kanaatiin kan inni isinii baasu jechuudha. Appii kana jechuudha. Amma kan koo waanan dura banee jiruuf open jedha malee sila install jedha ture akkuma isaa applicationii kana jechuudha. Isiniif garuu warra haaraaf jechuudha. Warra appii kana hin qabneef installii kana isinii fida. Amma ani garuu openii ma godheen seena jechuudha. Maaliif ree dura waan qabu jechuudha. Yeroo isinii banuu jechuudha. Amma suura garaagaraa irra jira keessa seenuu deemna waan ta'eef. Amma haala kana mallattoo ida'uu ishee kan akkasittiin gadi tuqxu jechuudha. Yeroo mallattoo ida'uu kana isinii asumaan immoo suuraa fi biddeena argitu malee egaa wanta suuraa gara liiraa yookaan immoo karaa WhatsApp naa galuutu asirratti mul'ata. Kanaaf asumaa jechuudha. Walumaa galatti ol harkistanii kunoo mallattoo as kanaa jechuudha. Mallattoo garaagaraa jechuudha. Kan jiran kana keessaati filattu jechuudha. Akkasittiin kalarii kana filattu. Kalarii ani yeroo baay'ee adiin jaalladha fakkeenyaaf isin hambaa barbaadan irra godhachuu dandeessu jechuudha. Kuni beeksisaadha jechuudha. Amma gaa warreen akkasii yeroo isinitti dhufanii wareerina. Maaliif jennaan beeksisa warra appii masaa sanatu akkas godha waan ta'eef jechuudha. Amma gaa jechuudha. Saayizii yuutuubiitti hojjetachuu qabna jechuudha tambinaala. Kunoo mallattoo kan akkasittiin tuqna jechuudha. Amma immoo mallattoo kana tuqna. Egaa amma saayizii yuutuubii yeroo baay'ee 16.9 ufa yeroo baay'ee jechuudha. Akkasitti kun amma saayizii yuutuubii otoo suura kamiyyuu ittiin galchin maal goona haala kanaatiin qopheeffanna. Mallattoo raayitii kan akkasittiin itti godhanna jechuudha. Amma kunoo sanduuqa kana tambinaala yuutuubiif ta'u qopheeffanne jechuudha. Suura immoo egaa eessa itti godhanna yoo jettanii kunoo jechuudha. Aaddi footoo kan jettu kan akkasittiin gadi qabna. Akkasittiin aaddi footoo kana amma gaa fakkeenyaafanii suura kana barbaadeera jechuudha. Amma gaa tambinaalii guyyaa har'aafis immoo fayyadama waan ta'eef. Egaa kunoo aaddi kan jettu jechuudha. Ishee gubbaa kana jechuudha. Kunoo ishee gubbaa kana akkasittiin gadi tuqna. Kunoo suurri keenya nuu dhufee jechuudha. Suurri keenya nuu dhufee amma akka suura kana baakgiraawundii isaa irraatii xaraguun qaba. Kunoo as harkistanii mallattoo maqasii kan fakkaattu kana akkasittiin tuqxu suurri isinii guddata. Kunoo ishee kana akkasittiin gadi tuqxu jechuudha. Haala kanaan diimatee mitiiree suurri keenya mallattoo raayitiitti godhanna jechuudha. Mallattoo raayitiitti godhannee kunoo ilaala. Baakgiraawundiin dudduubaa na jalaa badee jechuudha. Kun akkasittiin suurri koo naa qulqullaa'ee dhufee jennu akkasittiin egaa amma qopheeffadheera. Suura kanarra immoo jechuudha maalan kaa'uu qabaa yookaan immoo maalan kaa'uu barbaada. Xiyyan barbaade mitiiree ammana jechuudha. Kunoo tambinaalii kana appilikeeshinii barbaadan keessatti yoo hojjetachuu dandeessu rakkoon hin jiru. Garuu xiyya as keessatti malee argachuu hin dandeessan jechuudha. Raayit ishee jettu kana akkasittiin qopheeffadhee jira. Amma gaa mallattoo maalii barbaanna? Mallattoo xiyyaa barbaanna jechuudha. Kunoo bakka ishee kana akkasittiin tuqna jechuudha. Bakka ishee kana tuqna bakka seerchiidhaan jechuudha akkasittiin. Kunoo anama waanan dura qabuuf jechuudha. Kunoo xiyya akka isiniif ufu yoo barbaaddani kunoo jechuudha kan koo kanarraa ilaalaatu barreeffadhaa jechuudha. Akkasittiin akkasittiin kunoo mallattoo xiyyaa isinii baasa jechuudha. Kunoola nuuf dhufee waan nuti barbaannu nuu dhufee jechuudha. Kunoola warri akkas mallattoo akkasii ofirraa qaban kuni warra qarshii barbaadanidha. Ila warri mallattoo ishee kana ofirraa qaban. Amma gaanii amma xiyya ishee kaman barbaada as keessaati jechuudha. Tokko man filadha jechuudha. Kunoo kan man filadha. Kunoo amma fakkeenyaaf xiyya kana jechuudha. Gara barbaadanitti ajajachuu dandeessu. Kunoo akkas gochuu dandeessu. Akkas gochuu dandeessu. Guddisuu dandeessu. Xiqqeessuu dandeessu. Walitti qabuu dandeessu. Irraa gadi muruu dandeessu. Akkasittiin amma kunoola.
Anamma fakkeenyaaf haala kanaatiin qopheeffadhee haa jennu. Kunoo haala kanaatiin ammala xiyyi koo garan ani barbaadetti naaf taa'ee jechuudha. Yeroo kana asirraa mata duree yoo barreeffachuu barbaaddanis bakka kana tuttanii barreeffachuu dandeessu. Yoommoo xiyya bichaa fudhattanii baatanii yookaan immoo mata duree kanarratti iddoo biraarratti barreeffattanii mata duree keessa wanta isin barbaachisu barreeffattanii mallattoo xiyyaa barbaacha bakka kana ufuu dandeessu jechuudha. Haala kanaatiin amma fakkeenyaaf mallattoo yuutuubii otoon barbaade jechuudha fakkeenyaan isinii fudhadhaa jechuudha. Kunoo bakkittii makana naqa ammas abba barbaaddan barbaacha eessa deemtu bakkittii kana deemtu jechuudha akkasittiin. Bakkittii kana deemtanii bakka mallattoo seerchii kana jechuudha. Bakka mallattoo seerchii kana tuqna akkasittiin YouTube jedhee amma akkasittiin kunoo ilaala. Naa fide jechuudha waan barbaade naa fide amma kunoo ilaa akkasittiin mallattoo yuutuubii naa fide akkasittiin asirra kaawwachuu nan danda'a. Akkasuma immoo xiyya kana ol butee mallattoo yuutuubii kana akkasittiin irra kaawwachuu danda'a. Argitanii istaayilii itti suura kaatanii tokko xiyya keessan duukaa wal fakkaachuu qaba. Isinii galee miti amma fakkeenyaaf ani waa'ee yuutuubii totuun barsiisa ta'e akkasittiin naaf taate jechuudha. Argitanii bakka kanatti barreeffama abbaa barbaade barreeffadhaa jechuudha. Akkasittiin waan barbaaddan bakkuma kana deemtanii callistaniituma jechuudha. Bakkuma kana deemtanii waan barbaaddan jechuudha. Waan barbaaddan haala kanaatiin barreeffachuu dandeessu. Waan barbaaddan jechuudha. Waan barbaaddan amma fakkeenyaaf home jedhee otoon barreesse jechuudha. Kunoo ilaala mana naa fide jechuudha. Isinii galee miti waan barbaaddanii tokko tambinaala hojjetachuuf jettanii asuma keessaa argattu jechuudha. Birrii yoo barbaaddan moneettanii seerchii godhu, jaalala yoo barbaaddan loof jettanii waanuma firaa ol jettanii habaaboo waanuma bakka isin barbaachisu hunda as keessa guute jechuudha. Haala kanaatiin hin hubattu hin abdii qabaa jechuudha.